ufni as keenyee jirra. Ayyee gara keettiin deebi'a. Taadhii jechuun maal jechuudha? Taadhii jechuun mirgisaa jechuudha. Jechi kun jecha dagatamaa jirudha. Namoota gurguddaatu fayyadama. Loon kun taadhiidha jecha jedhu dhageesseen beektu? Dhaga'ee beeku. Mirgisaa jechuudha. Isaan waan nan qabdu si ibsu gaafa barbaadan namni taadhiidha siin jedhu. Baay'inaan akka isheen qabdu siif ibsuuf jechuudha jecha kana kan filataman. Garuu dhaloonni namaa jecha kana dagachaa waan jiruufi jechoota dagataman sana akka inni as boqochuuf mata duree kana akkasitti moggaafan. Tole, mee ka'umsi kee fiilmii kana keessatti wantoota akka waliigalaatti fiilmii kana keessatti bu'uura godhattee kaateef iskiriptii isaas hoggaa barreessitu namoota haatotas gaafa filattu achi keessatti wantoonni mul'atan mee walumaa galatti fiilmiin kun maalirratti bu'uura godhata? Egaa wanti kun taatee dhugaaf kalaqa irratti kan hundaa'edha. Taateewwan gurguddaa of keessaa qaba. Jaalala of keessaa qaba. Gumaa araara gumaallee of keessaa qaba. Sana keessa du'i jira jechuudha. Erga du'i sun jiraate akkamitti akka Oromoon araaratti geggeeffatu. Oromoon kutaa Oromiyaa guutuu keessa jiru aadaa hin qabaata. Akkuma kana Oromoon Maccaallee, Oromoon Sibuullee dhimma isaa akkamitti akka fixatu waan qabuuf kan Oromoo Maccaa ibsuu danda'u. Akkaataa sirna araara gumaa keessatti hin qabataa, jaalala hin qabataa, taateewwan shiraan dalagaman akkamitti dhugaan namaa akka inni ba'uu danda'u isallee hin qabataa, waan hedduu of keessaa qaba jechuudha. Tole, galatoomi. Mee gara keettiin dhufaa hirkoo egaa taatoon suuraa yookaan baayinarii fiilmii keessan irratti akkan argutti wantoota hedduutu achirraatti mul'ata. Mee fiilmii kana keessatti wantootni isin argitan indastirii fiilmii Oromoo keessatti immoo waan haaraa inni qabatee dhufee maal faatu keessa jira itti adda akkamittiinis immoo hubattaa fiilmii kana keessatti wanti kana dura aartii Oromoo yookaan fiilmii Oromoo keessatti osoo dabalame jettan waan dabaltan qabdu gama taatummaatiin yookaan gama biraatiin illee haa ta'u. Dhugaa dubbachuufi afaanumatti nama haasaa jiru kana aartiin keenya guddanne guddachuu miti lafaa yoom kaane. Egaa wantootni baay'een aarsaa ta'aniiru. Aarsaa ta'an irraa ka'uudhaan sana qabannee afaan Oromoodhaan diraamaa hojjennee maaliif dorgomaa hin taanu kan jedhudha. Kaayyoon keenya inni guddaani as keessatti namni keenya waan ofii isaatiin beeku bada. Warqeen of harkaa qaban sibiilaa jedhu. Nuyi jajjaboodha siluma uumama keenya irraa kaasne jechuudha. Teenyee kan namaa ilaalla dur. Iskiriinii irratti illee teenyee kan namaa kan Oromaa ilaallaa jechuudha. Akka nun baanee hin hojjenneef akka nun cabsinee hin mul'anneef wantootni baay'een hin jiraatu. Sana of keessatti qabatta. Ogummaan siluma nuu kennameera. Eenyuufiyyuu poteenshiyaalii yaaduu dandeettiin yaaduu namaaf dhibbuma kenna. Kanaaf dhibba sana irratti hojjetta. Dhibba sana irratti hojjetta. Kennaa keessa kee jiruun kakaasta. Namoota si dursan hin gaafatta. Inni ilaalta. Naannoo kee ilaalta. Kanaanitii lafaa kaata hin hojjetta jechuudha. Wantootni baay'een hin jiraatu. Wantoota akkati hin mul'anne si godhan jechuudha. So haaraa ta'uu miti. An haaraadha. Kan hojjechuu hin danda'u. Hojjedhee hin beeku. Inni jedhu kuni baay'ee nama xiqqeessa. Baay'ee. Kanaaf nan danda'a. Nan hojjedha. Yoo jedhamedha jechuudha. Qofaa kee immoo hin dandeessu. Akkuma silasiin jedhee nama wajjin mari'atta. Walitti dhufta naasufta. Aartii keessatti waan baay'ee baratta. Taateen argamta. Atumti deebitee an nama akkasiin ture kan jedhu yaada si keessatti uumaa. Kan mataa keetii akka hojjettu si godha. Akkati dorgomaa taatu si godha jechuudha. Kana keessatti ilaaluu hin dandeessu dhabuu kee. Dhabuu kee of xinneessuu hin qabdu jechuu barbaade. Qarshiin hin barbaachisaa mitiire. Humni namaa hin barbaachisaa mitiire. Humna namaa sana gara qarshiitti naanneeffatta. Siigalee humna namaa sana gara qarshiitti fiddaa isaa booddee wanta keessa kee jiru hin baasta. Erga baastee booddee qarshiin ittiin sochootu yookiinis wantootni si dhiiban dudduubaan hin dhufu jechuudha erga si dhufu. So ani as keessatti hirmaachuuf baay'ee hin gammada. Baay'ee natti tola. Darbee afaan kun yeroo hojjedhu diraamaa kana keessatti wal'aansoon hin jiraata.
fiilmiin rukuttaan jiraata. Kan warra adii kana ilaalla dur rukuttaa yeroo isaan walitti bu'an jechuudha. Fiilmii aakshinii inni siin jedhu. Kana keessatti illee jira kun. Aartii karaa qofaa karaa fiilmii diraamaa duwwaa mul'isaa jira miti. Karaa maarshaal aartii illee mul'isaa. Karaa sirna gadaa illee namoota jajjaboo, namoota gurguddaa, namoota buleeyyii qabannee jirra jechuudha. Kanaaf industirii waan haaraa wayiitti dabaltaniitu jechuudha gama Waan kana. haaraan jira. Tokko afaan keenya, lammata wanta nu keessa jiru hojjechuu hin dandeenyu jennee isa itti amanne sana cabsinee akka hojjechuu dandeenyu kun haaraadha. Galatoon. Egaa fiilmii kana keessatti gahee guddaa kan taphattan isin lamaan natti fakkaata. Hundi keessan taatota haaraadha. Ammoo namoota achi mandii jiraatanidha harki caalaan kan keessatti hirmaattan. Haaraa taatanii wanta haaraa itti dabaltan yookaan wanta haaraa isin fiddanii dhuftan akkam? Hundi keessan haaraa ta'uun jabinni isaa akkam? Dhiibbaa isin irratti geessee immoo qaba. Tole, akkuma amma inni kaasee ga'umsi keessa kee jiru namni kan biraan bakkeen sirratti yeroo argutti amma yeroo jalqaba iskiriiptii kana fudhannee shaakalatti gallee baay'ee isaa kan ofii keenyaan dabalaa dhufnetu waan sana cabsee baasee mul'isa. Barreeffamumaan nuu kenname hin dubbisne haaraadha waan akkasii goonee hin beennu. Garuu ga'umsa keessa kee jiru waan sitti kennamu, waan xiqqoo sitti kennamuun baasaa deemta. Irra guddaa garuu ani aartii Oromoo keessatti waan ani xinnoo ishee ituu ta'e jedhee yaadu aartii ijoolleen baay'een isaanii barreessanii harkatti baatanii jiru. Utuu ta'e jedhanii moon waliin mari'annee amma nu gumiidhaan ijaaramnee jirra. Michoo aartii jedhamne gumiidhaan ijaaramnee kana dura waan hojjennee fiilmii manfasaawii jedhamne kan amantaati hojjennee achumatti kan eebbisiifne qabna. Ergaa guddaa qabanni mataansaa. Garuu achitti ukkaamamee hafe akka kana cabsatee hin baane. Isa kana asiin ga'uuf garuu sadarkaa giddugala aadaatti eebbisiisuuf fiduu keessatti garuu waan baay'ee nu mudatetu jira. Kanaaf ga'umsa kee baastee mul'isuudhaaf wantoonni si hidhammaanni chaalenjoota jiran kana. Amma baajata si gaafata. Baasii baastee waan sana waraabbii isaa xumurtee ija uummataa qaqqabsiisuuf baasii guddaa si gaafata. Taatota kan argaman kana mataasaa yeroo isaanii aarsaa gochuu fi amalaan qabuu si gaafata. Kan mufatanii of duuba deebi'an jiru. Keessa isaanii waan jiru sana baasuu jibbanii. Kanaaf aartii keessatti wantoonni aarsaa si gaafatan waan baay'eentu jiru. Dhaabachuu hin qabdu jettee ciniinnattee yoo baate kana caala deemsa guddaa deemtee namoota deeggartu baay'ee hin qaban. Amma akka kootti isa jalqabaa irratti yeroo natti kenname waan mudatu jira. Tuma waraabbii irra jiramu wantoonni nu mudatan jira. Abbaan kiisisaa keessa waan jiru waliif kennineeti fiinnee dhannee binnee jalqabbii sana itti xumursiifan. Ammas mana iddoo tokkotti yeroo nama tokko mudatu inni kiisisaa keessa jiru waan harka jiru jalqabsiisee dhaabsisuurra itti fufsiisa. Inni kunis akkuma kana galii biraan hin jiru. Aartii irratti wanti hojjetu gara lixa keenyaatti wanti hojjetu hin jiru. Namoonni cabsatanii fagoo ga'an illee aartistii haaraa uumaa deemuu barreessitoota akka kanaa kayyaantuu kana baasaa deemuun illee hin jiru. Of duuba galagalan nama guddisuun hin jiru. Abbaa cabsatee deemee tasiin ga'a. Kanaaf waraabbii sana keessatti ga'umsa koo arguuf an mataan koo ciminni barreessituu sana hin jirutu ta'e an ga'umsa koo hin argu. Meena aktarii taanee yeroo taphannetti taatoo olaanaa jedhamnetti waan natti kenname sana yeroo koo baay'ee fudhata waan ta'eef waan an dhiise baay'ee hin qabu. Waan akka maatiitti anan mana haadha ijoolleeti. Haadha ijoollee taate waan kana keessatti yeroo hirmaattu waan yeroo keessaa nu jira. Waan maatii keetti hir'istu qabda yeroo hojjettu keessatti. Kanaaf aarsaa of gootee wanta ba'uu qabu baastee ofii keessa ga'umsa kee arguuf lammaaf aartiin ba'ee akka mul'atuuf ofiirraa kaasanii of gantee waan sanatti galuun barbaachisaadha. Irra guddaa immoo waan haaraan as keessa jiru Oromiyaan bal'aadha. Oromoon aadaa gurguddaa qaba. Aadaa araara gumaa kana keessatti illee kan sibuu maayin eenyutu fidee immoo aadaa sana mul'isa yoo nun taane ta'e kan jedhu ejjennoo cimaa qabannee ija uummataan ga'uudhaaf qophii hunda xumurree jirra.